Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Makaana Yesuus yaa'ii hundeeffama Sinodoosii ishee isaa 42ffaa Sinodoosii Giddu Galeessaa Lixaa Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjootti gaggeessite. Yaa'iin kun bitootessa 13-14 bara 2016 yookaan 24 waldaa amantoota Najjoo ishee Onesimoos Nasiib dhuma bara 18 duwwaa irratti yeroo jalqabaaf fi isa dhumaa sagalee Waaqayyoo keessatti barsiisee keessatti gaggeeffamuu isaatiin seenaatee jira. Yaa'iin hundeeffamaa kun gaggeessitoota Sinodoosichaa kan filate yommuu ta'u, haaluma kanaan luba Akililuu Wadaajoo pirezidaantii, luba Baqqalaa Nagaasaa itti aanaa pirezidaantii, obbo Efreem Nagaasaa eegaa qabeenya godhachuudhaan filatee jira. Yaa'icha irratti pirezidaantiin waldattii lubni Dooktar Yoonaas Higgazuu, itti aanaa pirezidaantii lubni Dooktar Taariik Olaanaa, lub olaanaa barreessaa waldattii lubni Tashoomee Amanuu, koomishiinarii misoomaa fi hawaasummaa waldattii Dooktar Abbayyaa Waaqayyaa, bulchiinsa hojii misoomaa fi hawaasummaa waldattii obbo Darajii Mardaasaa akkasumas pirezidaantonnii fi namoonni naannoo irraa waamichi godhameef hedduun irratti argamaniiru. Dhuma irratti gaggeessitoonni filataman karaa pirezidaantii waldattii kakuu galanii jiru. Tajaajila sagalee isaatiin fi dhoksaawwan qulqullaa'uuf tajaajiltoota 15 waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Makaana Yesuus Sinodoosii Giddu Galeessaa Lixaatti waldaa amantoota Najjoo keessatti muudamanii lubummaa kennameeraaf Sinodoosii waldattii 42ffaa ta'uudhaan haaraa kan hundeeffame Sinodoosiin Giddu Galeessaa Lixaaf gaggeessitoonni filaman amantoota duratti dhiyaatanii hojiitti bobbaafamaniis jiru. Haaluma kanaan waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Makaana Yesuus Itoophiyaa Sinodoosii ishee 43ffaa kan ta'e Sinodoosii Birbir Joorgoo kaleessa bitootessa 16 bara 2016 yookaan bara 2024 godina Wallagga Lixaa magaalaa Daabbasoo keessatti sirna ho'aadhaan hundeessiteetti. Hundeeffama Sinodoosii kana ilaalchisee amantoonni kumaan lakkaa'aman magaalicha keessaa dirreetti ba'anii gammachuu isaanii dhageessanii jiru. Naannoon Amaaraa akeekkachiisa naannoo Tigraayiif deebii kenne. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 16 2016 ibsa baaseen kitaaba barataa naannoon Amaaraa maxxansiise irratti kaartaan agarsiifamee akka haqamuu qabu akeekkachiisee jira. Naannichi hatattamaan waan kanaa hin sirreessu taanaan rakkoo mudachuuf maluuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhe jechuudhaan akeekkachiisee kaabineen kun ibsa isaa keessatti ibsi naannolee lamaanuu akeekkachiisaa fi dubbii wal barbaaduuf keessaa qaba. Kaabineen naannoo Tigraay ibsa kana baasee guyyoota muraasa booda naannoon Amaaraa ibsa doorsisaa fi dubbii barbaacha ittiin jedhe kanaaf deebii kenneera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay iddoowwan kitaaba barataa keessatti hammatamuu himachuun ibsi baasee seenaa dhugaa uummataa ragaalee qabatamaa fi dhugaa lafa jiru kan haaledha jedha. Ibsi koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa Feesbuukii irratti maxxanseen. Yaadii naannoo Tigraay kan burjaajii uumuu fi walitti bu'iinsaaf kan karaa banuudha jechuunis himate naannoon Amaaraa. Kana irratti dabalataan guyyaa kaleessaa bitootessa 18 2016tti humni Tigraay bakka duraan ture irraa socho'uun gandoota aanaa Raayyaa Allamaaxaa qabachuun jiraattota ajjeesaa fi dararaa jira jedhe ibsi kun. Naannoleen bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay ibsa wiixata darbe baasee keessatti naannoo Amaaraa kaartaa danaa iddoowwan to'ate mul'isu kan kitaaba barataa keessa galchee hin sororsu taanaan rakkoo mudatuuf kan itti gaafatamu ta'a jechuun itti dhaadatee jira. Iddoowwan ibsa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti hiraman aanaalee waggoota 30 dura irraa eegaluun gaaffiin eenyummaa gaaffiin ofiin of bulchuu irratti ka'aa turedha jechuun ibsa isaa kanaan yaadachiisee jira naannoon Amaaraa. Ibsa kana keessatti iddoowwan gaaffii eenyummaa irratti ka'uu jedhamuun tarreeffaman Walqaayitti Xagadee, Allamaaxaa akkasumas aanaalee akka Bu'aa Filaa fi Allamaaxaa ta'uudhaan eeramee jira. Bakkaawwan kanneen hanga waraanni kaaba Itoophiyaa banamutti yeroo sanatti mootummaa tureef gaaffileen eenyummaaf ofiin of bulchuu dhiyeessaa akka turan ibsi kun yaadatee jira. Ibsi kun itti dabaluun gaaffii eenyummaa ofiin of bulchuu naannoowwan kanaa hanga waraanni kaabaa jalqabutti deebii dhabuu eeree jira. Yeroo waraanni kaabaa Itoophiyaa jalqabeetti uummanni gaaffiiwwan eenyummaa fi bulchiinsa waggootaaf jalaa ukkaanfamee ture. Mootummaa giddu galeessaa cinaa hiriiruun gahee mataa isaa gumaachuu isaa kan ibsu ibsi kun dabalee ibsee jira. Waliigaltee Piriitooriyaa durarraa kaasee naannoon Amaaraa akkuma godinaalee biroo fi bu'aawwan misoomaa hunda uummata naannawaa sanaa gama barnootaatiin fayyadamoo akka ta'an godhee jira jechuun ibsa isaa keessatti.
Ibsi kun itti dabaluudhaan naannawaan kanneen ilaalchisuun haalli ture jiruu fi jiraatu kanuma jechuun bakkawwan falmisiisoo ta'an kana ilaalchisuun naannoon Amaaraa ejjennoo isaa ibsee jira. Daa'imman naannoo sanaa mirga barachuu isaanii akka kabajamuuf naannoo Amaaraa dirqama isaa baachuu naannichi ibsa baaseen eeruun kana sababa godhachuudhaan naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwachuu irraa akka hin deebine ta'uu isaa ibsa dubbii barbaadu agarsiisudha jechuun naannoon Amaaraa ibsa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay qeeqee jira. Piyaassaa fi naannoo sanarraa namoonni 11,000 kaafamaniiru jedhani kantiibaa Adaanech Abeebee. Magaalaa Finfinnee bakkee piyaassaaf naannawaa ishee torban muraasa dura ijaarsa eegaleen namoonni 11,000 ta'an kaafamuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee ibsan. Adde Adaanech kan kana jedhan marii akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 18 2016 miidiyaalee mootummaa irratti darbe irratti marii kana irratti ministeerri muummee Abiyyiif gabaasa yeroo dhiyeessan kan mul'atan kantiibaan Finfinnee walumaagala namoota 11,000 ni ta'a kan bakka sanarraa yookaan piyaassaa gara bakka Wayyoo qabutti kan geeffame jedhanii jiru. Jiraattonni kunneen misooma kooriidarii bakkeewwan akka Raas Mokonnin Dildii, mana muuziqaa Mahammad, naannawaa muuziyeemii Adwaa, mana kitaabaa Abirohoot, Addabaabaayii Teediroos hanga daandii Charchil daangessuun kanneen kaanidha jedha. Misoomni kun piyaassaadhaa hanga kiiloo 4tti kan ga'u yoo ta'u, lafa kiiloomeetira 8.1 akka haguugus ibsanii jiru. Adde Adaanech gabaasa kanarratti kanneen kaan baay'ee kan ta'an jiraattota mana gandaa akka ta'aniif kunneenis 1989 akka ta'an ibsani. Jiraattoti manneen 490 kana dura eejensii manneen kiraa kan amma koorporeeshinii manneen dhaabbataa jedhamu bulchu keessa jiraatanis bakkichaa ka'aniiru jedhan. Kantiibaa Adaanech manneen mootummaatiin ala manneen jireenyaa dhuunfaa, manneen daldalaa fi manneen amantaa akka kaafaman kan ibsan yoo ta'u, walumaa galatti yoo ida'amu 300 akka ta'e himanii jiru. Mana amantaa akkamii akka diigame garuu osoo hin ibsin darbanii jiru. Gama kaaniin sheediiwwan, konteenaroonnii fi suuqiiwwan mamaxxanoo ta'anis diigamanii jiru. Dabalataan da'oowwan yeroof jedhamanii ijaaraman 89 kaafamuu isaaniis ibsamanii jiru. Manneen jireenyaa daldalaa amantiin alatti dallaawwan riqichaawwan lafoo sararawwan ibsaa bishaanii fi bilbilaa dabalatee bu'uuraaleen misoomaa baay'een diigamuu isaanii kantiibaa Adaanech dubbatanii jiru. Adde Adaanech jiraattota 11,000 kaafaman keessaa 619 kan ta'an barattoota akka ta'an eeranii jiru. Jiraattotni naannoowwan kanneen irraa kaafaman akka filannoo isaaniitti manneen jireenyaa waliinii yookaan mana gandaa isaaniif kennamu gabaasa isaanii kanaan ibsaniiru. Namoonni koorporeeshinii manneenii keessa jiraataa turan ammoo karaa dhaabbatichaatiin bakka biraatti kiraaf akka isaaniif dhiyaate ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen daldalaatiif bakka jijjiirraa yookaan ammoo bakkichumaa akka misoomsaniif carraan kennamuufiif Adde Adaanech ibsanii jiru. Mootummaan naannawaa misoomaaf barbaadee manneen ji'a tokko keessatti mootummaa guutuutti karoora diiguu akka qabu kan kaasan yoo ta'u, hanga ammaatti harka 100 keessaa 71 kan ta'u diigamuu isaa ifa godhanii jiru. Adde Adaanech naannawaa sanatti gamoon kamiyyuu akka hin diigamne dubbatanii jiru. Haa ta'u malee gamoowwan 200 bakkeewwan kanatti argaman kaataa qajeelfama mootummaan kennuun akka haaromfaman dubbatani. Maatiriiyaalii akkamiitii haareffamuu qabu? Ibsaa akkamii qabaachuu qabaa? Halluu akkamiimoo dibamuu qabu? Kan jedhan qoratamee akkaataa